utuu Yesuus Kiristoos fayyinaaf si waamu, jaalalaaf si waamu, karaa du'aarra, karaa badiisa dhageessurraa deebi'aa. Yesuus Kiristoosin amanattanii biyya lafaa kee kan deebitan, gara booddeetti kan kuftan, gooftaa kana biraa kan haftan, amma gooftaa qalbii keessan geeddaradhaa, yaada garaa keessanii jijjiirradhaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera, yeerichi jala ga'eera. Warri yaada garaa isaanii geeddaratan, warri qullaan, warri Waaqayyoo wajjin jiraatan, yeelloo tokko malee, saalfii tokko malee, jireenyi bara baraa kan isaaniitidha. Kanaaf gooftaa hin darba biyyi lafaa, hin darba jireenyi irraa, bara baraan kan hin dabarre mootummaa Waaqayyootidha. Barri kan irra hin dabarre, yeroon kan irra hin dabarre gooftaa mootummaa Waaqayyoo kan keessanidha. Gooftaa oolaa firdii jedha, oolfadhaa lubbuu keessan badiisa bara baraa jedha. Utuu Yesuus hin waamu, utuu Yesuus hin jaallatu, biyyi lafaa isin hin mo'atin, seexanni isin hin nyaatin, ibiddi isin hin mo'atin. Yesuus jireenya. Yesuus abbaatii nama gidduu dhaabateera. Isa abbaatii nama gidduu dhaabateera. Yesuus abbaatii nama walitti waraabseera. Isa abbaatii nama walitti waraabseera. Yesuus jireenyi jala. Yesuus dhugichadha. Yesuus jireenyaati. Jireenyaati. Yesuus bishaan jiraataati. Bishaan jiraataati. Yesuus bishaan jireenyaati. Bishaan jireenyaati. Isaan malee. Isaan malee. Karaan inni sirriin gara abbaa geessu, sakanaaf sasanaa namni falmuun dhiisu. Nuuf garuu Kiristoos inni fannifame, qofaasaa fayyisaa yoom dorgomsiifame. Nuuf garuu Kiristoos inni fannifame, qofaasaa fayyisaa yoom dorgomsiifame. Nuyi hin leeyyaanu wangeela keenyatti, humna Waaqayyoo isa fayyisutti. Nuyi hin leeyyaanu wangeela keenyatti, humna Waaqayyoo isa fayyisutti.